Rome jedhetu nubdiye kuno Barakab soqerodami dagagera tokkumani amma Facebooki gubbani wallalaaf bitamtuudhaanu nuqoduuf yaalu kunuus akka buzeen itti yaadu osoo takkeen itti yaade wayyaane muudii qabattu naftanyaa nootiin taphatu. Gaafa jandaa yartuu nuumtu yommuu facaaftu summiishee waan nu cabsu otoo argu namnu tuffiin darbuu dhiisee jechaa sanyii taaddee birruu ilmaan waaqoo fi abiishee poostii diinaa sheer goggochuun girrisaanuun jechisiisee. Eniga akkana jenna gabrummaa hunda keessa. Isuna jalagale yommuu buzeef mana laattu takkeenis otoo qabaatee namnu hamaa hin odeessu ormis qubaa nutti hin keessu garee matoo kicha qubsu baala taraa nuuf moggaatee yommuu buzeen cooma nyaatu takkeen daabboo too qabaatee taanuma kiinaan wal dorgomu keenya kophee nu tarsaatee. Kalmaa takkeerra roobee kan buzee irratti kana fakkaatu mijatu garuu tokkummaadha waan inni barbaadamu jechuudha uummanni keenya Oromoodha. Abayo kaduri malo rakko Oromo furi. Abayo kaduri malo rakko sabako furi. Jireenyi kun sabatto cimee doolari ke gadi roobsime. Jenna takkema samiin doolari roobsun jiru carraan eegiin carraa qitiru mitire. Akkas qofa mitiidha. Jaamboon ammatu sirba kana sirbe akkamitti sirbe yaadiin galis. Kaan dafqee tokko taa'ee nyaata. Tokko dafqaa jiraachuu dadhabee shoogitti nyaata. Durii hattuun firan qabu yoo ate si jasa saalfata. Amma qaaniis hin beekanii seerumaan eeyyamamee laata. Kan kufees qabsoo qeerroon kufee. Ijira unamma jedhamu carraaqii hunda keenyaan dhufee. Arrabaalee beelaan gugguubataa. Gariin immoo boolee keessaa cooma muree uskifaa buufataa. Kunoo dargeen beelaan gugguubataa. Bakki hedduu rakkoodhaan uumataa. Kan finfinnee torbee reetii gara bakkat godhee nyaataa. Wanakasiitu dabbara. Nugootanii madabbara. Isaa qooddii ni dabbara. Beela quufatti dammara. Eenyutu eenyu gabbara. Lebaula warri duriis lebaula arra garini lebaula nugodani borsa kulla budena junya chabulla nugodana laki indo ummata baay'ee qabna injiru kan keenya gitu barreessitoota qabna injiru kan keenya gitu
kitaaba afaan Oromoo meeqa kan bitu mee of ta'a dargaggoon hundi keessanii mee of ta'a shamarran hundi keessanii afaan keenyaan dubbifne beekumsa argannaa of tuffachuu keenya moonitti garsiisa sannaa. Injiruu kan keenya gitu barreessitoota qabna. Injiruu kan keenya gitu kitaaba afaan Oromoo meeqa kan bitu. Bitanii sin? Bitatanii? Rabsaa manneen kitaabaa dirqama tokko bitatanii dhalootaaf kaa'u qaban. Barreessuun keenya fi barsiisa sirrii. balleessuun miti barreessuun. Dhaloota akka dubbisuuf akka dhaloota sirreessu. In kofaltu seeniyaan garuu tureera waltajjiitti ba'e kofaltaniitu garuu sirriitti kofaltaniitu. Maaliif takkeen waltajjiin dhufu yeroo baay'ee waltajjii dhufaan ture dhiyootti jechuudha yeroo qabsoo qeerroo sana keessatti kataafaa warra dullooman beeku lataafaa maal dhufaa ture har'a garuu amileen koo dabaleera. Namni kolfaa jedhee yaadaan ture kofaltaniitu miti. Walaloon gurbaa sanaayyuu amma wanti biraanatti dhufutti na kofalchiisaa oole. Namni kolfaa utuu man jedhuun ofii koo bahee kolfaa. Timkataa wajjin ganama baanii karaa irratti ol agarra. Namoota na kofalchiisantu moo jira. Anumatti kolfa. Waaqatti nama kolfaa si godhe. Anu si jaalladhu. Inni kolfu jedhee baheetanii namni kolfaa akkamitti buddeen tokko 200 nyaatanii kolfu jedhee yeroo yaadu. Ani baadiyyaadhaan dhufe egaa hojiin koos hojii qonnaan bulaati booddees qonnaan bulaatti hin deebi'asi qonnaan baradhe waan ta'eef. Hin yaaddofte wajjin magaalaa. Achi namoota sooshaal miidiyaadhaan na kofalchiisantu jiru. Tokko jaarraa jedhama laayikii fi sheerii qabu namni ajaa'iba barreessu kun dubbii jechima barreessu. Akkuma har'a namni gaariidha baay'ee natti toleera. Warra baankiitti jiru akkatti lafa buna jabanaa ta'e buna dhundhamne barreeffama jaarraati. Baheen kataatti maam keessan deemee waan fataana godhuun dubbisa gaa mataan koo nama dhufu. Akkuma itti rakkina keenya irraanfannee lafa buna jabanaa ta'e dhundhamne maaliif yoo seetanii otoonuma nuun buna tokko birrii 10 ajajannee teenye kitennee yaaddoo rakkina keenya gadadoo irraanfannee teenye kolfinu warri baankii hojjettoonni baankii dhufanii lakkoofsa irra gaafanii siin jiru. Kana timqataatti himnaan timqataan immoo ani waan tokko sitti himan mucaatu abbaa fi mucaatu jira isaan TV qaban tokko immoo kan mataan naannessee TV dha biyya kanatti ani TV koo chaanelii akka 10 waan bira rakaadheen jira. Afaan Jarmanii fa'aa rakkaa jira dhiisaa. Achi TV isa guddaa seenaa kana ollaadhaa qabu. Itoophiyaatti qonnaan bultoonni akkasii midhaan akkasii qotanii xaafiin biiliin akkasii jedha. Biiliin akkasii jedhee gabaasa miidiyaan. Iddoo akkasiitti wanta akkasii hojjetame warra qarshii biiliin akkasii jedha. Mucaan nagaa ollaadha isaan TV abbaa. Hooy maal Itoophiyaatti dhungeessitu. Kanatum katanatti meachi itti dabalees kennamu. Ammas barreessaa tokkotu jira fagoo irra baadiyyaadhaan itti fakkaata yeroo maqaan isaa yeroo amantii Tolasaa jedhama. Biyya kanatti yoo namni boo'uuf jedhe maaloon boo'i isa sobu akkasumatti sirriitti. Inni yinnaan hin jedhinaa maaloo dhiisaa nan boo'aa walaloo sarara furuutura. Inni yinnaan hin jedhinaa maaloo dhiisaa nan boo'aa. Himbo innaan hin jedhinaa maaliif anan himbo maaloo dhiisaa nan boo'aa. Seetan nu hiisisee nama keessaa baay'ee. In kolfuudheetu hin jiru kanafaatu na kofalchiisa. Kanaaf kolfuu keessanitti gammadeera mooraaliin doolaarii caalaa jedheera silamu. Waa'ee gaazexeessaa amma inni jedhu irratti nama yaadadde gurbaan gaazexeessaadha. Garuu hiriyaan isaa tokko immoo jira kan hoogganaa bakka ta'e tokko biyya isaan beeku. Bara isaas hin beeku. Garuu dhaggeeffadhaa akkasumatti. Amma dhagee akkamii abbee hojiin bara kana akkamiin haala sodaatti moo'anis nu gamteetti nu gamteetti waan tokko hojiin namatti tolu mootummaan takarrii durgoos maal baasuu dhiiseera. Akkamii magaalattiin misoomtee bishaan hin jiru magaalaa kanatti neetiwoorkiin hin jiru nama rakkisaa ofumaa takkatti rakkachaa jirna. Isuma kana kaameeraa kunooti anis isuma waraabbachuun dhufee akka miidiyaadhaaf naa dhiyeessituun barbaadan immoo gaazexeessaa ta'een dhufee jedheen jennaan hayi kan miidiyaas akkasii miti jedhee
Sana booddee amma kaameraan akkuma ammaa kana qophaa'ee jira. Baga nagaan gara magaalaa keenyaa dhufte jenna. Magaalli keenya egaa haala gaariidhaan misoomaa jirti. Rakkoowwan investimentii fi infraastiraakcharii garaagaraa sirreessaa jirra wantoota hafan. Garuu manni keenya baay'eetti gammadee haala gaariidhaan. Fuulduratti immoo jedheeti isa silaa haasaa ture naachuraal jiru sana dhiise waan biraa ta'u jalqabee jechuudha TV isa titteefiin jedhee dhimma televezyiiniiti. Baay'ee haasofte dhaabadhatis takka gaardii gootee mucaa barataa tokko jira. Barsiistuun isaa hojii mana laattee fi ganama dhufe mucaan barataan. Itti mucaadhaan. Ol kaate inni barataan sun ol ka'ee. Hojii manaa kee hangam deemte jennaan? Hojii manaa koo kiiloomeetira 8 deeme. Maa jechuu kee jennaan? Jechuun koo asii amma mana keenyaatti mana keenya amma madanaatti ittiin deeme. Kiiloomeetira 8 jechuudha. Hin hojjenne jechuudha hojii manichi. Kanaaf hojii mana har'a ammannu tokkummaan keessana jabaatu. Tokkummaan tokko keenya maaliif danuu jedhee otoo yaaduun sadii ta'anuu. Dhaabat. Waa'ee hattuu karaatti na qabatee isinitti dhufne gara xumuraatti dhufneera baay'ee isin eegne waan ta'eef sila yeroo dhufne galmi guutuu hin turre nama muraasa ture. Baay'inni namaa tokko tokko sirrii miti. Wal caccabsine wal finne guyyaa tokko yoo asuma gara keessatti baay'anneetu yaalu duriyyeen gaafa obboleessi keenya wareegame baay'achuu caalaa kanumti dhufe gunuu nama ajaa'ibaati tokko tokko isaa nama 10 ol caala 20 ol maal na yaadachiise beektu halkanii dukkanaan sa'aatii 8tti osoo galu aspaaltii walakkaan deemu hattuutu cuubee namarra gaa'eera guyyaa tokko dubbadheera. Hattuutu suuqa gidduutti dukkana gidduutti cuubee namarra gaa'ee jirana. Amma waan itti siqee anaanis cuubee chulatti galagala. Nama sana immoo balaarraa baraaruun dirqama kooti miti. Akkas dhaabadhee ilaallaan cuubee irra kaa'ee saamuudhaaf hattuun haangi gochaa jiran. Qofaan kun sagalee 10 olii gadhiisi gaafa jedhu gadhiisee nagalli ta'ee jechuudha. Namuma as jiru kanatu akka nama 50-50tti iyye waan ta'eef guyyaarraa ani isa dhugumaa gammadee waan hin jiruuf kan isinitti hime yeroo eebba kitaabaa immoo boo'een beeka buzeen beeka. Uummanni magaalaa keenya keessatti argamtan hundumtuu fiilmiin akkasii guyyaa akkasii waan eebbifamuuf kitaaba akkasii waan eebbifamuuf gimbiitti maalutti gaafa afaan amaariffaa galma charoo jedhamu jira galma magaalaa gimbii hirma guuta. Abee dachee dhufee guuta Oromoo waan dhufee guuta. Fiilmii waadaa fayyadamu dhugaa lama fayyadamu maaltu dhufe bara sanaatti akka ammaa hin baay'atin har'aan abbusee rafuu iyyuu hin dandeenye gadaan dhufeera waan ta'eef ijoollee baay'ee barreessitoota baay'ee qabna weellistoota kunoo akka taammeef akkana baay'ee qabna. Achi ana abbusee waltajjii qabannee raawwanna nama 12 faatu dhufaa jechuudha galma keessa. Fiilmii afaan Oromoo kitaaba afaan Oromoo eebbisiisu jechuudha. Waggaa 10 dura isinitti hima 9 dura fuula keenya ilaaltanii daa'ima isinitti fakkaatanii. Kanaaf nama 12 dhufan kana as galma keessatti wal dhibbisuurra goota lafuma buna jabanaa dhuunfatti dhaqee isinitti baay'ee fudhadhee ba'ee jechuudha. Har'a namni kun baay'eedha hedduu namatti tola waan gammannee fi horaa bulaa deebanaa. Horaa bulaa deebanaa waaqayyoon na barakachiisu qe'ee kana. Rukuttaa seexanaa. Isinirraa ooltu rukuttaa seexanaa.